إن التانو من هو النبي الذي فقد ماله نبيوتك يساك قبين يسا مصيبة التبوتي يرو مراسك يسا تدبي أتشي بود المسال دبي أتشي بود إسالي ميدان قدان قام يسار رجيت غرو بلاوان حقا نغيافون قبين يسا بدون ماتي وكان إلمان يسا دبون akkasuma miidhaan qaama isaa qabatuun kun iimaana isaa hoodu mallee kan hin hir'isin nabiyyoota keessaa eenyu jedhe gaafin akkana jedhe jennaan deebii isaa filannoo a nabiyyallaa ayyuub ba nabiyyallaa ismaa'il ca nabiyyallaa yuusuf da nabiyyallaa suleyman irrasii deebi'a a nabiyyallaa ayyuub ba nabiyyallaa ismaa'il ca nabiyyallaa yuusuf da nabiyallaa suleyman egaa deebin isaa yoo nabiyallaa ayyuub alayhi salaam jettan baay'ee tokko dansaadha jechuudha. Inni taanu nabiyyoonni lama ambiyyoota hunda keessaa rabbiin aangoollee isaa kenne nabiyyummaallee isaanii kenne aangoollee isaanii kenne garuu wanni ummata ambiyyoota biroo irraa isaan adda godhu waa lamaan kana walitti qabeef aangoollee ni qaban nabiyyummaallee sadarkaa nabiyyummaa yookaan rasuulummaallee ni qaban jarri lamaan kunniin eenyu nabiyyoonni lamaan kun eenyu jedha filannoodha a nabiyallaa ibraahimii fi nabiyallaa luut ba nabiyallaa daawudii fi nabiyallaa suleymaan ca nabiyallaa yuusufii fi nabiyallaa yuunus irra sinii deebi'a a nabiyallaa ibraahimii fi nabiyallaa luut ba nabiyallaa daawudii fi nabiyallaa suleymaan ca nabiyallaa yuusufii fi nabiyallaa yuunus egaa deebin yoo ba nabiyallaa daawudii fi nabiyallaa suleymaan jettan baay'ee tokko bayeessa yookaan baay'ee tokko dansaadha jechuudha. Akkasuma gaafin itti aanu ambiyoota kanneen keessaa namni yeroo jalqabaatiif bismillaahi irrahmaani irrahiim jecha jedhu kana barreesse eenyu jedha namni ambiyoota keessaa yeroo jalqabaatiif bismillaahi irrahmaani irrahiimii kana barreesse eenyu jedha a nabiyallah suleymaan ba nabiyallah luut ca nabiyallah yuusuf da nabiyallah yuunus irra isin deebi'a ambiyoota keessaa namni yeroo jalqabaatiif bismillaahi irrahmaani irrahiim jecha jedhu kana barreesse eenyu jedha a nabiyallah suleymaan ba nabiyallah luut ca nabiyallah yuusuf da nabiyallah yuunus egaa deebiin isaa kam taha yoo a nabiyallah suleymaan alayhi salaam jettan baay'ee tokko dansaadha jechuudha. Xumurree jirra gaafii muraasa qofa ta'e suuraan kitaabban samaawaata irraa bu'e keessaa kitaabni zabuur jedhamu eenyuun irratti bu'e kitaabni zabuur jedhamu eenyuun irratti bu'e a nabiyallah muusaa ba nabiyallah iisaa ca nabiyallah aadam da nabiyallah daawud alayhi salaam irra isinii deebi'a kitaabni zabuur jedhamu ambiyoota keessaa eenyuun irratti bu'ee jedha a nabiyallah muusaa ba nabiyallah iisaa ca nabiyallah aadam da nabiyallah daawud alayhi salaam egaa deebiin isaa yoo nabiyallah daawud da nabiyallah daawud yoo ka'ettan taate baay'ee tokko gaariidha argattanii jechuun barbaada gaafin itti aanu xumurree jirra du'aayin nabiyallah ayyuub boyta balaan yookaan cinqaan guddaan isa mudate rabbii isaa kadhate du'aayi kam jedha yeroo balaan guddaan musiibaan guddaan isatti mudatte sanitti keessatti rakkoo jajjaba san keessatti rabbii isaatiin kadhate kanaan booda rabbiin yeroo muraasatti balaa isaa rakkinni inni harkaa qabu isa qabate san isarraa kaasee isarraa fureen du'aayin sun du'aayi kamii du'aawota kanneen keessaa jedha anni massani yadurru wa anta arhamur raahimiin ba rabbi zidni ilma ca rabbi ja'alni muqiima salaati nama shawwali bakkiteen kun jabaachuun dhabu a nabiyallah ayyub yeroo
dhibeen isa qabattee rabbi isaa kadhatee rabbi dhibee san eegasiisaa birmatee irraa fayyise du'aayin inni itti fayyadamuu dandeessuun kamii jechuudha gaafin isa kan du'aayin sun anni massani ad-durru wa anta arhamur raahimiin jecha jedhu kan ba rabbi zidni ilma jecha jedhu kan ca rabbi jaalni muqiima salaati jecha jedhu kan egaa gaafin yoo rab anni massani ad-durru wa anta arhamur raahimiin jettan baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Inni taanu mimma kaana yata'allaf jeeshi Suleymaan alayhi salaam waraanni nabiyyallaa Suleymaan waraanni isaa gosa hagamirraa wali qabamuu fi danda'e. Gosa hagam jechuun gosa kamirraa ijaarame waraana qaba akka isin beektan nabiyyallaa Suleymaan alayhi salaam jedha. Jinnii fi namaa fi allaattii irraa jinnii fi namaa fi allaattiidha. Allaattii jinnii fi allaattii irra si deebi'a. Waraanni nabiyyallaa Suleymaan alayhi salaam gosa hagamirraa wali qabamuu fi danda'e. Jinnii fi namaa fi allaattii allaattii qofa jinnii fi allaattii irraa walitti qabamuu fi danda'e jedha. Egaa yoo gaafii kanas jechuudhaan namaa fi jinnii fi allaattii irraa yoo kayyatan taate baay'ee tokko dansaadha jechuudha. Gaafiin inni xumuraa yookaan gaafiin keenya ka boodaa jechuudha. Abbaa keenya Aadam yookaan sayyidana Aadam ka rabbiin irraan uume san namni hin beekne jiru. Isa kana dheerinni isaa dhundhuma meeqaa jedha. Dheerinni isaa dhundhuma meeqa? Dhundhuma yoo jenne namaa qala jechuudha. Dhundhuma kana dhundhuma isaatiin jechuudha. Abbaa keenyaatiin nama kamiyyuu yeroo dhundhuma hagam jedhan dhundhuma isaatiin kanama biraatiin akka hin taane akka hin shawwadamne bakka kan fakkeenyaaf daa'imni tokko dhundhuma meeqa yoo jenne daa'imni sun dhundhuma isaatiin dhundhuma 3 harka isaa ka inni waliin dhalate sanii yoo ka dhudhootti taate dhundhuma 3 anaasiin gugurdaan kunillee dhundhuma keenya yoo ka dhawamnu taate dhundhuma 3 namni bartuu 3 garuu abbaan keenya Aadam alayhi salaam dhundhuma isaatiin dhundhuma meeqa jechuudhaan gaafin akkana jedha. Meeqaa jedha? Dhundhuma 60 dhundhuma 70 dhundhuma 50 dhundhuma 90 jedha. Irra sinii deebi'a. Abbaan keenya dhundhuma meeqa? Aadam ka jedhamu kun alayhi salaam ka rabbi irraan uume dhundhuma meeqaa jedha? Dhundhuma 60 dhundhuma 70 dhundhuma 50 dhundhuma 90. Egaa isa kanallee yoo dhundhuma 60 jettan baay'ee tokko gaariidha, baay'ee tokko dansaadha isinii jechuu barbaada. Egaa viidiyoo keenyarraa kan dheerannee asumarratti gabaabsina. Ulfaadhaa wayyamaa nu wajjin turuu keessaniif isinin jenna. Chaanala keenya kana subscribe, like, share godhuudhaan akka nama hunda wal bira godhuu hin dagatina asumaan isinii dhamanna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala.